Iraan tooftaa addaa fayyadamuudhaan baajanni Ameerikaan waraanatti baaftu khasaaraa guddaa keessa akka galu taasisuun dhagahame. Kunis Iraan suuraa jeettii lolaa kan sobaa kaasuudhaan buufata waraanaa ijaaranii xiyyaara lolaa kan dhugaa fakkeessuun dirree keessa dadhaaban. Ameerikaan ammoo jeettii lolaa tan dhugaati jechuudhaan baajata waraanaa hedduu khasaarsee jiraachuun dhagahame. Oduu Mosaadiin ammoo dhaabbanni basaasaa guddaan ajajaa humna eegumsa Iraan katee Jeneraal Ismaa'il Qaanii kaameraa xiqqaa ilkaan keessatti hidhuudhaan iccitii biyya Iraan argachaa akka ture irra gahamuun gabaafame. Bal'ina oduu lammii miidiyaatiin dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne ijoo oduu teenya guyyaa har'aati. Amma bal'ina oduutti aansina. Uummanni Pershiyaa yookaan Iraan ifiin jechuudhaan kan yaaman Iraan amma biyya qarooma addunyaa jalqaba ta'uun akkuma beekamtu jaarraa dhaloota teekinooloojii kanatti Ameerikaa shawwaduun addunyaa itti kofalchiisuun dhagahame. Iraan jettilee waraana lolaa dirree xiyyaara lolaa ijaaruudhaan xiyyaara fakkii malee xiyyaara lolaa hin ta'in dirree keessa dhadhaabuudhaan xiyyaarota dulloomaa tajaajila dhaaban itti marsuudhaan Ameerikaa gowwoomsuun Abbo Tiraamp baajata waraanaa guyyaa 4 keessatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 10 ol khasaarsuun himame. Ameerikaa fi Israa'el walii galanii dhaabbata basaasaa Mosaad fayyadamuun eega hooggantoota Iraan galma waltajjii ta'aa jiranitti dhawaniin booda humna olaantummaa waraanaa to'achuudhaaf Ameerikaan xiyyaarota lolaa Iraan irratti ergiteen xiyyaaronni lolaa kun iddoo buufata waraanaa Iraan barbaada fakkii jeettilee Iraan diina ittiin gowwoomsuuf jaara rukutaa turuun himame. Ameerikaan fakkii jeettilee tana akka waan jeettii lolaa Iraan tumaa jirtutti xiyyaaronni Ameerikaa wal guure sa'aatii 24 waan qabu achitti roobsaa tureen Abbo Tiraamp addunyaa itti kofalchiisuun qaanii uwwisee jiraachuun dhagahame. Biyyi yeroo jalqabateef Ameerikaa gowwoomsite Iraan hanga ammaatti misaa'ilota gatii isaa salphaataan kumaatamaan oomishte Israa'elii fi biyyoota michuu Ameerikaa biyyoota Arabaatiin girgireessuudhaan humna Ameerikaa addunyaatti mul'isuun biyyoonni duruu Ameerikaa dha'uudhaaf sababa eeggataa turan Kooriyaa fi Raashiyaan itti kaasuudhaan yeroo ammaan tana lolli baajiddu galaa gara lixaatti fuulateeffachuun mul'ate. Iraan hooggantoota isii qaqqaalii dhabdullee Ameerikaa fi Israa'el haleeluuf dubatti kan hin deebine ta'uu jeneraalonni Iraan lola walirraa hin cinne labsuudhaan misaa'ilota kuma hedduu kaampii waraana Ameerikaa fi Israa'elitti ergaa jiraachuu itti fufan. Aggaamii loltootaa fi iddoo qobsumaa waraanatti taasifama kana qolachuudhaaf Abbo Tiraamp fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun misaa'ilota tokkicha isaa doolaara miiliyoona oliin bitan diroonii Iraan tan doolaara 20 fi misaa'ilota tokkichi doolaara 50 bitamtu firii takka qilleensarraa buusuudhaaf itti dhukkaasaa jiraachuun dhagahan. Doolaara miiliyoona 3 hanga 5 ta'an qisaasaa jiraachuudhaan Ameerikaa jabduu addunyaan sodaachaa turte Iraan saaxiluu mul'ate. Guyyoota dabran kana keessatti misaa'ilotaa fi dirooniiwwan Iraan rakashoota ta'an kuma takka qilleensarratti fashalsuuf yoo xiqqaate Ameerikaan doolaara biiliyoona 5 hanga 10 ta'an kasaaraa keessa galchuudhaan miidiyaaleen addunyaa bifa taajjabbii ta'een dhiyeessuudhaan kasaaraa lolli Iraan irratti banan isaan irraan gahee gabaasaa jiraachuun ibsame. Kasaaraan guddaan Ameerikaa tan lammataa Iraan kaampiiwwan isii tan jiddugala bahaa rukutuudhaan dooniiwwan waraanaa hedduu daaraa taasisuudhaan buufata bobaa isii cufachuun ammas Ameerikaaf kasaaraa guddaa ta'uudhaan humni Ameerikaadhaa masaanuuwwan isii tuffachiisuuf saaxilamee jiraachuun ibsame. Taphni waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti eegalaniin yeroo ammaan tana miidiyaaleen idil addunyaa akka qoosaatti gabaasaa jiran Ameerikaan suuraalee jeetti Iraan tumaa baate karaa miidiyaalee isiitiin ammoo injifannoo labsuun Ameerikaa qoflaa ta'uudhaan addunyaa bohaarsite. Miidiyaaleen injifannoo Ameerikaa labsite mirkaneessuuf wayita dachii Ameerikaan tumaa baate daawwatanitti suuraa satalaayitiin kaafamte akka mul'atutti Ameerikaan boombilee gatii doolaara miiliyoona hedduu ta'uun suuraa tumaa turuun Ameerikaan baajata waraanaatiif saaxilamuudhaan Ameerikaa yeroo ammaan tana biyya Yuukireen faa deeggarsa gaafachuun dhagahame. Kana dura lola Yuukireenii fi Raashiyaa araarsuudhaaf Doonaald Tiraamp if dhaadaa kan ture yoggaa ta'u biyyoota lameen jidduu seenee araarsuufis carraaqii taasisaa turuun himame. Haa ta'uutii malee ammoo wayita Doonaald Tiraamp deeggarsa gaafatu pirezidaantii Yuukireen Zeeleniskiin amma yoo si deeggare atilleen deebitee akka Raashiyaa haleeluuf waadaa naa galii jechuudhaan gaafachuun dhagahame. Kunis Ameerikaan waadaa kana galuun deeggarsa Yuukireen yoo kan argattu ta'e ammas diina biraa Raashiyaa ifitti kaasuudhaan balaa biraa keessa akka seensisu xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaa himan. Yeroo ammaan tana haleellaan Ameerikaan Israa'el deeggaruun Iraan irratti bante sababa godhachuudhaan pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa kan duraanuu Ameerikaa afaan maraa haleeluu barbaadu gara Iraan guruudhaan Ameerikaa doorsisuun dhagahame. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Iraan irratti banan hatattamaan dhaabuu baannaan Israa'el kaartaa addunyaa kanarraa haquudhaaf misaa'illi keenya tokkichi gaadhaa jechuudhaan akeekkachiisuun ni hatatama. Kana malees Kim Jong-un biyyoota lixaa haleellaa Iraan hijaa kabaluudhaaf baajiddu galeessaa dhawaa jirtu sababa godhachuun Iraanitti duuluuf yaada qaban Faransaay, Ingilaandii fi Jarman akeekkachiisa cimaa itti kenneeti jira. Akeekkachiisni Kim Jong-un kun namoota hedduu biratti
akeekkachiisa akka Turkii faa fakkaatullee amanuu dadhabanillee Kim Jong Un akkuma dhaadate guyyaa har'aatis doonii waraanaa addunyaarraa guddaa ta'ee fi haarawaa uuman galaana irratti sochoosuudhaan kallattii doonii kanaa gara biyyoota lixaatti fuula deebisuudhaan dhukkaasuuf yaalirra turuu miidiyaaleen addunyaa Fox News, New York Post fi NBC'n gabaasanitti jiru. Yeroo ammaan tanaa waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banuun Iraan ammoo baha jiddu galeessatti ibidda qabsiifte kanaan biyyoonni humna qabeeyyiin garee lamatti kan wal qoodan yoo ta'u gariin ammoo haleellaa Iraan tanatti mufachuudhaan Iraan dha'uu kan barbaadan yoo ta'u gariin ammaas haleellaa Ameerikaa fi Israa'el dursanii raawwachuun hooggantoota Iraan fixuun seera idil addunyaa cabsan kanatti mufachuudhaan gara Iraan goranii Ameerikaa fi Israa'el wal xobuu kan barbaadan ta'uun ibsame. Haaluma kanaan yeroo ammaan tana biyyoota baha jiddu galeessaa Iraan tumaa jirtu dabalatee biyyoonni lixaa akka Faransaay, England, Jaapaan, Jarmanii fi Turkiin gara Ameerikaa fi Israa'el goruu kan barbaadan yoo ta'u Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan ammoo gara Iraan goruudhaan Ameerikaa haleeluuf kajeellarra jiraachuun mul'ate. Waraanni yeroo ammaan tanaa jalqabe kun Ameerikaa, Israa'el fi Iraan qofarratti kan dhaabbatu doon taane misaayila Iraan haraa jirtu kanaan Turkiin misaayilli Iraan dachii tiyyarra bu'aa jira jechuudhaan Iraan yoo akeekkachiiftu guyyaa irraallee biyyi Azerbaajaan misaayilonni Iraan lammiilee tiyyana jalaa dhawe jechuudhaan himate. Haa ta'uuti malee pirezidaantiin Azerbaajaan ajjechaan Ameerikaa fi Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei irratti raawwatan kana balaaleffatee jiraachuun ibsame. Gama biraatiin oduma tanaan wal qabattuun Israa'el diinagdee Afrikaa kibbaa laamsheessu sodaachisaa jirti jechuudhaan Afrikaan kibbaa Israa'el himachuun dhaga'ame. Wallabdee baha jiddu galeessaa gara waraana dippiloomaasii fi diinagdeetti guddataa jiratan jette Afrikaan kibbaa Israa'el diinagdee Afrikaa laamsheessuudhaaf ifattee doorsiftee jirti jechuudhaan Afrikaan kibbaa mariin Ameerikaa, Israa'el fi Iraan jidduutti akka taasifamtu gaafachuun ni yaadatama. Israa'el Afrikaa kibbaatiif akeekkachiisa cimaa kan kennite yoo ta'u qondaaltonni Teel Aviv ejjennoon Afrikaa kibbaa farra Israa'el ta'uu isii gatii guddaa akka kafalchiisu ibsaniiti jiran. Israa'el tarkaanfiiwwan diinagdee biyyattii guutumatti laamsheessan akka fudhattu kan beeksifte yoo ta'u wallabdee guddaan kun kan uumame erga Afrikaan kibbaa wallabdeen Iraan Ameerikaa fi Israa'el jidduutti deemaa jiru keessatti araaraa fi jiddisuuniif fedhu akka qabdu agarsiifteen booda yoo ta'u haa ta'uti malee garuu Israa'el tattaaffii garaa qulqulluudhaan Afrikaan kibbaa dhiyeessite kana akka tarkaanfii hamaatti fudhachuudhaan deeggarsi Iraaniif akka waan godhaa jirtutti fudhatte Afrikaa kibbaa dubbii tana dhaabuu baannaan haleelluu akka dandeessu Israa'el Afrikaa kibbaa harroon biyyoota lameenii dhimma kanaan dura mana murtii haqaa idil addunyaa heek keessatti dhiyaateen yaaddoo kan uume yoo ta'u amma murteen Israa'el kallattiidhaan damee diinagdee irratti haleellaa raawwachuuf murteessite haalli jiru daran hammaataa jiraachuun ibsame. Dhiyeenya kana haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwataniin hooggantoonni Iraan 40 ta'an bakka waltajjii taa'aa jiranitti akka dhuman gahee guddaa kan taphate nama humna eegumsaa Iraan eegaa ture Jeneraal Suleyman bakka bu'uudhaan hoogganaa turee fi Iraan akka malee kan amantu Jeneraal Ismaa'il Qaaniin Mossad wajjin dubbii raajii taate hojjechuun dhaga'ame. Kunis namni Iraan akka malee amantuuf aangoo biyyattii murteessituu humna eegumsaa biyyattii taasisuudhaan muudanii fi hoogganaa Iraan kan ajjeefame Ayatollah Ali Khameneitti akka malee dhiyaatu kun Mossad wajjin hojjechaa turuun ibsame. Kunis gaafa gurraan dhala 28 bara 2026 wayita hooggantoonni Iraan olaaloon mariidhaaf galma dhoysaa keessatti walgahii taa'aa jiranitti Jeneraal Ismaa'il Qaaniin walgahii san dhiisee bahuudhaan daqiiqaa 10 booda ammoo haleellaan Ameerikaa fi Israa'el hooggantoota olaanoo Iraan galma tokkotti galaafachuun himame. Eega biyyattiin gadda biyyaalessaa guyyaa 40 labsatiin booda Jeneraal Iraan Mossad wajjin hariiroo qabuun shakkame kana qorannoo irratti taasisaniin booda Jeneraal Ismaa'il Qaaniin kaameraa xiqqaa hin mul'anne Mossad ilkaan irratti hidhuudhaan iccitii biyyaa argachaa akka ture irra gaamuun dhaga'ame. Miseensi mootaa iccitii biyyaa baasaa ture kun murtii du'aatiin adabamuun gabaafame. Yeroo ammaa tana Iraan meeshaa waraanaatiin jajjaboo taatullee biyyattii kan galaafataa jiru miseensota Mossad kan Iraan keessa jiru ta'uun ibsame. Kana malees namichi hooggantoota Iraan ficcisiise kun kanaan dura waggaa 8 dura gaafa hooggantoonni Iraan balaa helikoophteraatiin ajjeefaman Ismaa'il Qaaniin kun helikoophtera kana horuu diduudhaan gahee hooggantoonni sun dhuman keessaa harka qabaachuun irra gaameeti jira. Kana malees sababoonni biroo kanneen hooggantoota Iraan fixan keessaa Jeneraalli Mossad waliin hojjechaa ture Jeneraal Ismaa'il Qaaniin harka qabaachuu miidiyaaleen biyya Iraaniif gabaasaniiti jiran. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf isinitti himaa turre kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.